Harka fuunee hordoftoota dubbii dirree dinagdee nagaan keenya akkuma kaleessa dheengaddaa bakka jirtan hundumaatti isin haqa qabu warri baadiyyaas magaalaas jirtan warri biyya keessaaf biyya alaa jirtanii hundumti keessan dinagdeen keessan galma ga'ee karoorri hojii keessanii fiixaan ba'ee jireenya keessan of jijjiiruu keessatti qabsoo dinagdee gootan hundumtuu galma ga'ee arguudha barbaanna. Inni kana isin milkeessu waaqni isinii wajjin haa ta'u jecha nagaa keenya guyyaa har'aa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu jechuun barbaada. Akkuma kaleessa dheengaddaa dhaloota kana uummata kanaaf hawaasa kana dinagdeedhaan humneessuu keessatti dhimmoota ijoo dubbii ta'an yeroo gara yerootti qabannee akkuma isinii dhiyaachaa turre har'allee dhimma waayitawaa dhimma murteessaa fi dhimma imala dinagdee ifii keenyaa keessatti nu gargaara jedhee yaade tokko qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Turtiin keessan hamma dhumaatti anaa wajjin haa ta'u. Egaan dhimmi ijoo dubbii yeroo hundumaan isinii qabadhee dhiyaadhu kuni of jijjiiruu keessatti ilaalcha ofii fooyyessuu keessatti hamilee horachuudhaan gara fuula duraatti tarkaanfachuu keessatti wanta isin gargaarudha jedhee sababan yaaduuf hiriyoota keessan firoota keessanii fi namoota beektan hundumaa biraanii YouTube chaanalii kanarra viidiyoo jiru biraan ga'uu hin dagatina. Like, subscribe fi share gochuun egaan hojii keessan haa ta'u jechuu kooti. Ammallee irra deebi'een isin afeeraa turtiin keessan hamma dhumaatti anaa wajjin haa ta'u. Mata dureen keenya guyyaa har'aa waa'ee maaliiti jennee yoo ilaalle egaan namni hundumtuu hojjetee ifaajee jijjiiramuudhaaf dhalate kan jedhu irratti walii wajjin mari'anna. Namoota baay'eetu bara kana karaa qaxxaamuraa, karaa rakasatee, karaa ifaajaa hin qabne, dafqa hin qabne, karaa fafa ta'een jireenya isaa jijjiirrachuu, guddachuu, badhaadhuuf sadarkaa guddaarra ga'uu barbaada. Garuu kaayyoon dhala namaa biyya lafaa kanarra jiraachuu isaati garuu akkaataa sana miti. Namni hundumtuu hojjetee fiigee dadhabee ifaajee jireenya isaa akka wayyeeffatuuf fedha waaqa isa uumeeti fedha sirna uumamaa ta'uu isaatu har'a gadi fageenyaan walii wajjin ilaalla jechaadha. Egaan kanuma wajjin wal qabatee ka'umsa maree keenyaaf akka nuu ta'uutii fi ijoo dubbii lamaan sadan tokkoon isiniif hiruu yaala. Inni jalqabaa namni tokko sababa hiyyoomuuf hin qabu. Ani kanin hiyyoomeef sababa akkasiitiif jedhee sababa himachuu danda'uuf tokko akka hin qabne beekuu danda'uutu nurra jira. Hiyyumi hojjechuu dhiisuu, dadhabuuf dadhabuu dhiisuu, gad jedhanii ol ka'uudhaa fi gad jedhanii ol ka'uu dhiisuu, xinnootti gadi bu'anii salphatanii ulfina fi kabaja ofii gatanii achi ka'uurraatu jireenyi wayyaa'insi dhufa malee saayii kallattii kana biraamini. Sababa kana ta'eef namni kamiyyuu namni guddaas ta'e namni bisin xiqqaadha jettan inni magaalaa jirus ta'e inni baadiyyaa jiru inni barates ta'e inni hin baranne inni biyya keessas jiru biyya alaa ta'e sababa hiyyumaaf wanti inni dhiyeessuu danda'u hagas mara akka hin jirre beekuun barbaachisaadha. Sababiin isaa namoota baay'eetu xinnoorraa ka'e namoota baay'eetu rakkatee waggoota dheeraa erga ifaajee booda hiyyuma mo'achuu danda'e. Yeroo fudhatataa, humna fudhatataa, qalbii fudhataa, dadhabina nu gaafata ta'a malee hiyyuma keessaa ba'uun hin danda'amu. Sababa hiyyuma keessa tamneef kana sana yoo jenneef namoota baay'ee akka keenya ta'antu hiyyuma baay'ee injifatee sadarkaa kanarra ga'e. Kanaaf dargaggoonni keenya ummanni keenya harka qalleeyya jirtan qonnaa wajjin wal'aansoo qabaa jirtan daldala xixiqqaa wajjin wal'aansoo qabdanii keessaa ba'uudhaaf yaaddanii har'a dubbii ijoo tokkoon isinitti himu hiyyuma keessatti hafuudhaaf sababiin jiru sababa nutti dhufu hundumaa injifachuuf dirqama humna dirqama hawaasummaa fi dirqama sirna uumamaatu nurra jira jechaadha. Kun tokko lammata hirkataa ta'uudhaaf sababa hin qabnu. Ani bakka hirkachuuf dhaladhe namootarraa gargaarsa argachuuf baranas gargaarsa waggaa darbees gargaarsa waggaa dhufuus gargaarsa bara baraan nama kadhachuu namarraa gargaaramuu namatti hirkachuu abbaa fi haadha ofiitti hirkachuu baay'ee namootaatu magaalota akka Finfinnee magaalota naannoodhaa fi magaalota godinaalee garaagaraa keessa jiraata. Garuu gargaarsaaf nama fira biyya alaa qaban
nama isaan keessa dinagdee wayyaa'e tokko maatii biyyatti hafee qonnaa wajjin wallaansoo qabu maatii biyyatti hafee horsiisa beeladaa wajjin wallaansoo qabu maatii jimaa jala foqoquuf buna jala foqoqutti hirkatanii kan jiraatan baay'eetu jira. Har'a waa tokkoon isinitti hima. Sababa nuti hirkataa taanuuf hin jiru. Harka lama qabna taanaan miila lama qabna taanaan iji keenya gurri keenya bu'aan qaama keenya hundumtuu fayyaadha taanaan of jiraachisuun ifii keenya of danda'uun dirqama. Namatti hirkachuun qaama biraatti hirkachuun mootummaatti hirkachuun miti mootummaatti hirkachuun qaama biraatti hirkachuudhaaf sababa goonii kan dhiyeessinu hin jiru. Kanaaf isa kanarraa amala akkasii aadaa akkasii ilaalcha akkasii ifirraa cabsuu danda'u nurra jiraachaa. Har'a marsariitii hawaasaarra teessanii dhaamsi kun kan isin bira ga'e har'a galfata jedhee kan inni isinitti kennu har'aa kaasee ifin danda'a. Har'aa kaasee ifin jiraachisa. Hirkattummaa keessaa nan ba'a kan jedhu ilaalcha akkasiin horattaniifanii galfataaf dhaamsa isinii ferguu barbaada. Hirkattummaan mallattoo dudduubinatti hafuuti. Mallattoo dadhabinaati. Mallattoo kufaatiiti. Mallattoo if jiraachisuudhaaf ifaajuu dhiisuudha jechaadha. Karaa biraatiin namni hundumtuu karaa qajeelinaa hojjetee dinagdeen sadarkaa guddaarra ga'uudhaaf dhalate biyya lafaa kanarratti. Namni hundumtuu waaqni jalqaba irratti gaafa nama uume jannata isa jedhamu sirna amantii kiristiyaanaa keessattis sirna amantii uummata keenya hordoftoota amantii islaamaas kan isaan jedhan isa kanaadha. Namni hundumtuu gaafa dhalate nama jannata keessa kaa'e rabbi jannata keessa kaa'e waaqni maal jedhee eegaa hojjedhaa kunuunsaa baay'isaa tiksaa jedheeti kan inni itti kenne. Ajaji jalqaba dhala namaatti kenname keessaa inni tokko akka hojjetan akka dafqan akka ifaajanii fiiggatanii hojjetanii dinagdeedhaan sadarkaa guddaarra ga'anidha kan itti kenname. Kanaaf namni hundumtuu sadarkaa dinagdeen sadarkaa guddaarra ga'uun tujaara ta'uun qabeenya horachuun sadarkaa guddaarra ga'uun karaa qajeelinaa dirqamaa kennaa isaatii hin danda'ama dhala namaa hundumaarraa kanatti eegama. Waggoota baay'ee addunyaa kanarra jiraanne hiyyumaan yoo deemna ta'e baroota baay'ee addunyaa kanarra jiraanne waa tokkotu nama waliin kaa'in waa tokko dhala keenyaaf ituu hin kaa'in waa tokko biyyaaf ituu hin buusin hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf ituu hin buusin fuula rabbiidhaan yoo ta'e waa tokko hin dagatinaa itti gaafatamu gaaf tokko jira. Kanaaf namni hundumtuu ifaajee hojjetee dafqee dinagdeen sadarkaa guddaarra ga'uuf kennaa isaati waamicha isaati ergama isaati. Arfaffaa irratti kadhachuun galiin dhabe jedhanii kadhachuun nama tokkorraayyuu hin eegamu. Galii abbaatu uummata. Naannoo keenya yoo ija keenya banannee ilaal madda galii ta'uu kan danda'an kumaaf kitalatu jira. Saamunaa tolchanii gurguruun, buna kaa'anii gurguruun, minaan biyyaa fidanii magaalota gurguddaa keessatti raabsanii gurguruun, mana nyaataa namaatti waardiyyaa ta'uun, kophee haxaa'uun, lootarii akaayii naannessuun, hojiin baay'ee xixiqqaadha jedhan kan akka agamsaa seenanii naannoo akka waddeessaa kanatti dhaqanii hojii humnaa hojjetanii jiraachuun lafa ijaarsi jiru karabaataa ofiitti baasanii wayyaa adii ofitti baasanii hojii humnaa hojjetanii jiraachuun carraansaa kumaaf kitalatu jira. Sababa kana ta'eef galiin qabuuf maddan ittiin jiraadhu hin qabu jedhanii kadhachuun dogoggora. Waaqnis kanaan morma, imaammati mootummaa kanaan morma, ilaalchi Oromoo ganamaa sirna gadaa keessa jiru, caaseffama sirna gadaa keessa jiru, keessumatti umurii 8 booda inni jiru hirkattummaa kadhachuu namarra waa barbaaduudhaani kan mormuu fi dura kan dhaabbatudha jechaadha. Kanaaf maal jechaatiin jira? Sababa nan kadhadhee jiraachuun namarraa waa gaafadhee jiraachuun irra jiru ka jedhu lafa kaa'u kan dandeenyu hin jiru ka jedhuudhaaf. Kanaafoo saalfatamuu qabuutu irra jira. Kadhachuu itti qaana'amuu danda'uutu irra jira. Jibbamuuf balfamuu qabamuutu irra jira. Qaama agarri dargaggoota keenya uummata harka qalleeyyiidha jennu yuunivarsiitii garaagaraa irraa eebbifamanii kan jiran waajjira mootummaa garaagaraa keessa kan jiran miti mootummaa ofan dadhabe jedhanii madda galii kun naga'uu dadhabe jedhanii warra kadhatan hundumaa adabuun eegamuun gorsuun qajeeluun dirqama lammii hundumaati jechaadha. Shanaffaa irratti wanti isinii kaasu namni hundumtu carraa isaa kennametti yeroo isaa kennametti haala isaa kenname kana keessatti hojjetee
sadarkaa guddaarra ga'uu dadhabuu isaatiif, hojjetee of jijjiiruu dadhabuu isaatiif, hojjetee hawaasaaf bu'aa ta'uu dadhabuu isaatiif guyyaa inni itti fuula Rabbii fuula Waaqaa duratti gaafatamu ni jira. Harka lama Waaqni namaa kenne, miila lama Waaqni namaa kenne, ija lamaaf gurra lama Waaqni, fayyaa Waaqni namaa kenne ittiin hojjechuu dhiisuu keenyaaf, ittiin jijjiirama fiduu dhiisuu keenyaaf, ittiin tajaajillee jijjiirama tokko galmeessuu dhiisuu keenyaaf guyyaa nuti itti gaafatamnu tokko jiraachuu danda'a fuula Waaqaa duratti. Sababiin isaa maal? Kitaabni qulqulluun akkana jedha. Namni waan godhe iyyuu miti dhibaa'insaan jecha darbaa dubbate hundumaatti guyyaa inni itti deebiitti kennu jira jechaadha. Qaama fayyaa qabaatanii. Qaama fayyaa dhabuunis gaafatamuurraa nama oolchu buluu tokko. Namoota harkaaf miila hin qabne kan bileenara ta'an meeqatu jira. Viidiyoo garaagaraa keessatti akka fakkeenyaatti yeroo hundumaa kanan isinii kaasu waa'ee shamarree Helen Keller jedhamtu qaroo'insii kan miidhame dhageettiin ishee kan miidhame garuu addunyaa jijjiiruu kan dandeesse baay'eetu jira. Namoota miila hin qabne addunyaa kan jijjiiran baay'eetu jira. Namoota harka hin qabne addunyaa kan jijjiiran baay'eetu jira. Namoota naasofne addunyaa jijjiira. Qaaman irra jedhanii jijjiirama dinagdee, jijjiirama of jijjiiruu, qonna keessatti, industirii keessatti, tajaajila keessatti madda sararaa hojjetanii miindaadhaan jiraachuu keessatti jijjiirama fiduu sababa dadhabnee fi itti gaafatamna. Responsibility nuti accountable ta'uu danda'u nurra jira jechaadha. Kanaaf maal jechuutan barbaade akkuma waliigalaatti marii kootiif akka inni ka'umsaaf naa ta'uu fi sababa hiyyoomnuuf hin jiru, sababa hirkataa taanuuf hin jiru, karaa qajeelaa naa hojjennee jijjiirama sababii nuyi hin finneef hin jiru, galiin dhabe jedhee sababa kadhannuuf hin jiru. Waan arganneef carraa argamnetti itti fayyadamuu dhiifne akkasitti addunyaa kana dabarsuu keenyaaf itti gaafatamna kan jedhudha. Kun egaan gaafata uumamaati. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee dubbiin akkanaa kun jabaachuu danda'a. Bara baay'ee hojii barbaaddanii, bara baay'ee of jijjiiruuf carraaqxanii, kallattii baay'ee irra hojjettanii iddoo guddaa ga'uu kan dadhabdan, carraa hojii tokkollee kan dadhabdan. Akkaataa isin itti yaaddanitti addunyaan deemuu kan dideef kan mufachiisu ta'uu danda'a. Har'a isin jajjabeessuun barbaada. Har'a yaadaan, gorsaan, waan naa galte tokkoon isin cina dhaabadhee isin jajjabeessuun barbaada. Isa kanaaf dhufe har'a carraa qabna. Bor guyyaa haaraa, waggaan dhufu waggaa haaraa. Baroonni fuula keenya dura jiran baroota akka kanaan dura darbanii miti. Kitaabicha keessatti akkana jedha dhaloota dinagdee humneessuu kan jedhu sana keessatti kaleessi keenyaaf boriin keenya waliin beekan. Yoo barbaanne nutu kaleessa keenya borii keenyatti hima. Kaleessa hiyyeessa, dadhabaa, kadhataa, rakkataa, maatii harka qalleessaa keessaan ba'e yoo ta'e boris akkas ta'uu narra jira kan jedhu hin jiru. Borii keenyatti kana lallabnu, borii keenyatti kana informiin goonuun nutu gidduu jira. Carraatu jira afaan isinitti dubbachaa jira. Bor baroota haaraa. Gadaa haaraan nu dhufa. Kallattii haaraan nu dhufa. Akkasiin kallattii kana jajjabaataniif ergaa koo isinii kennuudhaa fi hordoftoota dubbii dirree dinagdee ammallee bakka jirtanitti nagaan koo isinii wajjin haa ta'u mariin keenya guyyaa har'aa namni hundumtuu hojjetee ifaajee dafqee jijjiiramuuf dhalate addunyaa kanarratti kan jedhu mari'annaa hamma dhumaatti anaa wajjin tura. Egaan dhalli namaa biyya kana lafaa kanarra hamma jiraatutti maal itti gaafatamummaan isaa ka jedhudha. Maaltu irraa eegama? Itti gaafatamummaan uumaa biraatti kenname. Mootummaa biraatti kennamu. Hawaasa biraatti kennamu maal fa'idha? Inni jalqabaaf inni dura hojjechuudha. Namni gara biyya lafaa kanaa gaafa dhufe kaayyoo biraa takka ittiin qabu hojjechuudhaaf dhufe. Ifaajuudhaaf dhufe. Dhiitessee malaasuudhaaf dhufe. Isan jirri jiraachisuudhaaf dhufe. Haaraa kalaquudhaaf. Hojii hojjetee uumaa isaa gammachiise. Hojii hojjetee mootummaa gammachiise. Hojii hojjetee hawaasa gammachiise. Hojii hojjetee qaamolee isarraa eeggatan hundumaa gammachiisuudhaaf dhalate. Harka lama hojiidhaaf namaa kenname. Miilli lama hojiidhaaf namaa kenname. Ajaji dhala namaatti sirna uumamaa keessatti kenname hojjechuudha. Hojjechuutu nurra jira. Taa'uun nurra hin jiru. Kadhachuun nurra hin jiru. Namarraa eeggachuun nurra hin jiru. Hojjechuutu nurra jira. Hojii xinnaa yoo ta'e hojjechuun nurra jira. Hojii guddaa yoo arganne hojjechuun nurra jira. Hojiin kun nama saalfachiisa kan jedhu yoo arganne hojjechuun nurra jira. Hojiin kun nama koorsa kan jedhamus yoo arganne hojjechuun nurra jira. Namni maali hojiinsaa? Hojjechuudha. Kaayyoon namaa maali? Hojjechuudha. Akeekin dhala namaa maali? Hojjechuudha. Fedhiin uumaan dhala namaarraa barbaadu maali? Hojjechuudha. Fedhiin mootummaan gamtooman, mootummaan addunyaa, mootummaan biyyaalessaa namarraa eegu maali? Hojjechuudha. Uumami naannoo keenya jiru kun bosona ta'uu danda'a, lageetiin ta'uu danda'a. Bineensa
bosonaa ta'uu danda'a, beeylada manaa. Hundi isaanii akka sirna uumamaatti kan isaan dhala namaarraa eegan maal hojjechuu. Addunyaa qabee kan taa'u hojjechuu namaati. Addunyaan ekoosistem baalaansii taate symbiotic hariiroon uumama gidduu jiru hundumtuu hariiroo gaariidhaaf miidhagaa wayyaa kan deemu akka ta'u kan godhu dhalli namaa hojii hojjechuu isaati. Silaa hojjechuu nama hin barbaachifne uumaan maal godha ture? Miila namaaf hin kennu ture, harka namaaf hin kennu ture, afaan duwwaa namaa kenna, gurra duwwaa namaa kenna, ija duwwaa namaa kenna ture. Principal functioning harkaa waa hojjechuudha. The number one function harki namaa hojjechuudhaaf. Kanaaf bakka jirtan hundumaatti waan argitanitti jijjiiraman hojjechuudhaaf akkasiin kaka'umsa qabaatanan asiin isin jajjabeessuu barbaadaadha. Isa kana egaa kitaaboleen garaagaraa kan isaan dubbatan, kitaaboleen qulqulluunis kan isaan dhiiran waa'ee makanaati jechuudha. Inni lammaffaan nama dhala namaarraa eegamumaan sistemii tokko keessatti jijjiirama fiduu danda'udha. Hawaasummaa keessatti jijjiirama fiduu danda'udha. Mee maal jijjiirama fidde? Gumaachi kee maali? Mee maal iddoo kamii fuutee iddoo kam keessa yoo siin jedhan waan dibiftu qabaachuu danda'u sirra jira. Jireenya nama dhuunfaa keessatti, jireenya hawaasa aanaa tokko, hawaasa godina tokko, hawaasa mootummaa naannoo tokko keessa jiraatu sadarkaa biyyaatti, sadarkaa addunyaatti wanti dhala namaa irraa eegamu, dhala nama hundumaa irraa eegamu maalidha? Jijjiirama wayii fiduudha. Force of change ta'uu nurra jira. Agent of change ta'uu nurra jira. Transformation, development, progress ta'uu danda'u nurra jira jechaadha. Kanaaf namni hundumtuu dhumarratti kan inni ittiin madaalamu jijjiirama maaliin fiddeedha. Waajjira tokko hojii barbaacha gaafa dhaqxan gaaffii isin gaafatamu keessa jireenya kee keessatti jijjiirama maaliifaa fiddee beekta? Hojjettee, dhiitessitee, malaastee, kalaqxee jijjiirama fidde. Akkuma waggaa 10 irraati yoo taate, arras jireenyi kee akkuma waggaa 20 irraati yoo ta'e, akkuma waggaa 2-3 irraati yoo ta'e, kun kan sirraa eegamu miti. Jijjiirami kee jijjiirama safaramu, jijjiirama sirriitti mul'atu, jijjiirama namni namarratti argu, jijjiirama sistemiin namarratti argu ta'uu danda'u turre jira. Kanaaf hawaasummaa keessatti, dinagdee keessatti, siyaasa keessatti, uumama keessatti, natural environment jechuudha. Achi keessatti jijjiirama fiduu itti gaafatama dhala namaa biyya lafarra dhufuusaa keessaati isa lammaffaadha jedhee tan ka'a. Sadaffaarratti warra kaaniif bu'aa ta'uudha. Jireenya kee keessatti mee yoo dhufanii si gaafatan ati mee eenyumaaf bu'aa taatee beekta? Jireenyi kee eenyuun gargaarii beeka? Eenyuun baatee beeka? Eenyuun ceesisee beeka? Eenyuun jijjiiree beeka? Eenyuun faayidaa ta'e beeka? Yoo jedhan wanta deebiftu qabaachuu danda'u sirra jira. Jireenya namaa keessatti gammachuu kan namaa kennu namaaf ooluudha malee namarraa oolmachuu miti. Namoota baay'ee jira namarraa faayidaa argachuu duwwaatti kan gammadan, namarraa faayidaa argachuu duwwaatti kan boqotan, namarraa faayidaa argachuutti araadaa kan isaan fakkeessu namoota baay'eetu jira. Namoonni akkasii gowwaadha. Namoonni akkasii albaadheessa. Namoonni akkasii ofittoodha. Namoonni akkasii hawaasa keessatti jibbamoodha. Namoonni akkasii sistemii keessatti bakka hin qaban. Namni guddaadha addunyaa kanarratti jedhamu, beekaadha jedhamu, nama faayidaa qabeessa namni addunyaa kanarratti jedhamu, nama namaaf waa ooluu danda'u, nama namaaf waa gumaachuu danda'u, nama jireenya namaa keessatti gahee wayii qabudha. Eeyyeen namoota biraaf bu'aa ta'uu nurra jira malee namoonni biraaf bu'aa akka nu ta'an duwwaa eeguun barbaachisaa miti. Jireenya namoota biroo keessatti calaqqisiifamuu nurra jira. Gaafa hawaasa tokko, maatii tokko yookaan nama tokko fudhatanii ilaalanii guutuun achi keessatti calaqqisiifamuu danda'u turre jira. Oo kun vaaliyuu guutuuti. Oo kun gumaacha guutuuti. Oo dhiibbaa guutuun uumeedha jedhamuu danda'u turre jira kun. Dhala nama hundumaarra akkas ta'e gama. Har'a jakee banan, qalbii keenya banan, lafa jirru haa kaanu, awwaara keenya dhidhiittan, eenyu irratti hojjechuun nurra jira, eenyuun gargaaruun nurra jira, eenyuuf karaa ta'uun nurra jira, eenyuuf riqa ta'uun nurra jira, eenyuuf sababa ta'uuf nurra jira, sababa gaarii, eenyuudhaaf an vaaliyuu adii gochuun nurra jira ka jedhu kanaan ilaalamuu danda'u nurra jira jechuudha. Kanaaf kan inni dhalanne warra kaan baachuudhaaf malee ba'aa namatti ta'uudhaaf miti. Sadaffaarratti maalan isiniin jechaa jira jechuudha. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee itti gaafatamummaa nuti addunyaa kanarratti nu keessaa eegamu keessaa namoota biraaf bu'aa ta'uudha. Maallaqa keenyaan gargaaruu danda'a ta'a. Yaadaan gorsuu dandeenya ta'a. Amantii barsiifnee jajjabeessinee qalbii isaa haaressuu
ta'uu danda'a. Carraa hojii uumnee carraa hojii sanatti galchuu ta'uu danda'a. Riqa taanee fi akka inni hojii argatu, akka inni hojii barbaadatu, akka inni barnoota baratu, akka inni lafa jiruu ka'ee iddoo tokkotti tarkaanfatu gochuu, whatever it might be. Jireenya namaa keessatti gahee qabaachuun nurra jira. Ba'aatu hin ta'in bu'a ta'uu nurra jira ka jedhu. Arfaffaa irratti dhalli namaa kan inni addunyaa kanarra jiraatuuf keessaa carraa argame hundumaatti fayyadamuu danda'u nurra jira. Dhala namaa hundumaatiif carraa walqixa kan inni kenname. Tokkoof aduun ba'ee tokkotti kan dukkanaa hin jiru. Tokkoof roobi roobee tokko roobii kan dhorkame hin jiru. Tokkoof qilleensi gaariin dhufee tokkommoo ollaama sanaa qilleensi gaariin kan dhawwate hin jiru. Addunyaa kanarratti dhalli namaa gaafa dhufu carraa walqixa qaba. Carraa kanatti yookaan hin fayyadamna, carraa kanatti yookaan hin fayyadamnu ta'a. Yookaan carricha hin hubanna ta'a yookaan carricha hin hubatinaaf. Yookaan sa'a 24 ifaanyee carraa kana barbaanna, carraa dhufa maaltu jira jennee sookna ta'a yookaan tootaalii soquu dhiifna ta'a jechaadha. Carraan hundumtuu faayidaa baatee dhufa. Carraan hundumtuus qisaasama baatee dhufa. Carraa dhufe gara faayidaatti jijjiiruun qisaasama keessaa hir'isuun garuu ga'ee keenya. Carraa dhufetti fayyadamuu dhiisuu keenyaaf itti gaafatama. Carraa argametti utuun fayyadamin hafuu keenyaaf prime responsibilitiin kan mataa keenyaati. Kanaaf egaan kitaabni dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu kun carraawwan naannoo keenya jiran akkamitti figure out goon, akkamittiin itummoo raankii goon, carraawwan kana keessa warra kaan filannee akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu tokko lama sadii jedhee kan hin dheeruu fi carraa hedduun naannoo keenya irratti akka jiru sababatti amanamee fudhatameedhaaf jechaadha. Carraati qabdu har'a maal? Qonna keessatti waajjira mootummaatti hojjechuu, waajjira miti mootummaatti hojjechuu, biizinesii xixiqqaatti galuu, carraa industirii garaagaraa keessa seenuu, gara qonnaatti asiichi deebi'u, hariiroo namaa wajjin uumuu, marsariitii hawaasaa, miidiyaa, haala kan waa hedduurra kan jiru kun maaltu jira naannoo kee? Gatteenyee kana tokko lama sadii jennee lakkaa'uun, kana tokko lama sadii jennee galmeessine itti fayyadamuu danda'uun kan dhufe. Waaqni addunyaa kanarratti waa takka namaa kenna, carraa qofa namaa kenna. Kennaan Waaqaa inni guddaa maali jedhamee yoo gaafatame carraa sii fidee dhufa. Amantii keessattis carraa namaa fida. Jijjiirama finnu keessatti carraa nu fida. Kanaaf hordoftoota dubbii dirree dinagdee har'a kallattiidhaan kan inni isinitti mu barbaadu carraa jirutti fayyadamuu dhiisuudhaaf kan itti miidhamu nuyi, itti kan gaafatamus nuyi, kan itti miidhamus nuyi, yoo arginee demoo giraabii goone kan itti fayyadamu nuyi. Carraa baay'eetu addunyaa kanarra dhufa. Garuu namoota warra jarjarantu dafee giraabii godha. Fakkeenya tokkoon isinii kenna. Gaafa Safaarikoomiin biyya Itoophiyaa kana dhufu warri iji isaanii banamee ilaaza 24 hordofaa turanii akkuma isaan dhufanii irratti lafa dhaanii qabatan. Har'a uummanni keenya hin bo'a. Inni eejentii ta'uu barbaadu, inni achi keessatti qacaramee hojjechuu barbaadu, inni isaaniif hojii promooshinii hojjechuu barbaadu, inni isaanii waa tokko ta'uu barbaadu bo'aa wawwaachaadha jira. Carraan erga deemee booda wawwaachuun faayidaa hin qabu. Erga waraabessi darbee sareen duutuun faayidaa hin qabu. Carricha eeganii akka inni dhufeen utaalanii qabachuun dirqama biyya lafarra itti jiru kanaafidha. Itti gaafatamummaa dhala namaatti kennameefidha. Bokkaan yeroo dhufeeroo siizinii sana keessa qote bulaan yoo qotuudhaa baate carraa isatuuf dabarse jechaadha. Fulbaana ga'ee onkoloolessa ga'ee nan qota yoo jedhe carraan lammata deebi'ee dhufu. Waggaa marsaa isaatti deebi'ee dhufe jechaadha. Kanaaf dhalli namaa biyya lafaa kana keessa gaafa jiraatu carraa isaaf kenname carraa naannoo isaa marsee jiru kana hundumaa ilaalee dafee madaalee fudhachuun dirqama isaati ka jedhuun isiniif eeruu barbaada. Carraan haala tokko dhufa nama harkaa baanaan hin argamu isa jedhu qabadhaa. Dhumarrattiif tuqaa shanaffaan isinii kaasuu barbaadu. Waan nurka jiru hundumaatti itti gaafatamummaan nutti dhaga'amuu danda'u nurra jira. Dhalli namaa albaadhessa ta'uu nurra hin jiru. Ofittoo ta'uu nurra hin jiru. Ofii nyaatee, ofii dhugee, ofii uffatee, ofiitti jiraatee, ofii mancaasee jiraachuu nurra hin jiru. Yoo akka sana ta'e maal ta'a? Akka sayyoon ani hin jiru ta'e margi kun hin margin jette bineentittii ta'a jechaadha. Waan harka keenya keessa jiru hundumaaf nuti galfata. Waaqaaf galfata, mootummaadhaaf galfata, hawaasa keenyaaf galfata, maatii keenyaaf galfata, ifii keenyaaf galfata, uumama la jiru kanaaf galfata. Istuwaardishiip isa jennuudha jechaadha. Istuwaardiidha nuti. Galfata fuune ittiin hojjennee jijjiirama finneetu warra kaaniif goona. Mindaa isaanii fudhatanii kan qabaa isaanii fixan hedduutu jira. Gamoo duwwaa ofii ijaarrachuu, warshaa duwwaa ofii ijaarrachuu, ofii duwwaa samii ga'u, ofii duwwaa tujaaru, ofii duwwaa badhaadhu kan barbaadan abbootii qabeenyaa baay'ee qabna. Persentii 80-90 abbootiin qabeenyaa keenya akkasitti yaadu.
nama kan isaan qaxaraniif exploitii godhu itti fayyadamuuf ittiin duroomu malee hojjetoota sana duroomsuu gargaaruu galmaan ga'u miti. Relationship business community garaagaraa wajjin kan godhan itti fayyadamuu malee fayyaduuf miti. Garuu itti gaafatamummaan hojii keessan jiru hojjechaa jiru jecha. Kanaaf akka namatti miindaa gaafa fudhannee gal miindaa harka keenya jiruuf waaqni akkatti nama gaafatu sirni illee akkatti nama gaafatu xinsammuun ofii akkatti nama gaafatu maatiin ofii gaaf tokko akkatti nama gaafatu ilaaluun yaaduun irra jira. Ani daatti gaafatamaadha miindaa kootiif. Mana ijaarradheef, konkolaataan bitadheef, biizinesiin jalqabeef, waajjiran itti qacarame hundumaatiif ani itti gaafatamaadha jennee yaaduu danda'uun irra jira. Dhalli namaa bineensa hundumaarra adda kan isa godhu, dhalli namaa uumama hundumaarra adda kan isa godhu, uumama itti gaafatamummaan itti kennamedha. Leenca bosonaatti laatame, mukatti laatame, beelada manaatti itti gaafatami waa hundumaa addunyaa kana kan inni itti kenname dhala namaa qofaatti. Namni itti gaafatamummaa itti dhaga'amuu danda'u irra jira jechaadha. Waa kakkootee hawaasa kanaaf, biyya kanaaf, firoota kootiif jennee yaaduu danda'u irra jira. Wantiin qabsaa'uuf dinagdee keessatti, wantiin ifaajuuf imalan godhu hundumtuu ana qofaaf itoo hin ta'in biyya kiyyaaf, hawaasa kiyyaaf, mootummaadhaaf, dhaloota dudduubaan dhufuudhaaf jennee yaaduu danda'u irra jira. Isa kanaaf egaan kitaabii tokko tokko akka jedhutti namni qajeeloo ta'ee dhala isaatiifitu carraa kaa'ee darba. Badhaadhina kaa'ee darba. Qabeenya kaa'ee darbaa kan inni jedhu. Warri jal'oon garuu warri ofitti of albaadhiyyiin garuu waan qaban hundumaa ifi isaanii nyaatanii, ifi isaanii dhuganii, ifi isaanii itti fayyadamanii darbuu kan inni jedhu. Kanaaf hordoftoota dubbii dirree dinagdee dhaamsin harragaan kallattii kanaan dhufee isinii dabarsaa jiru maali ka jedhuudhaan tuqaa inni shanaffaan irratti mari'achaa jirru kuni namni hundumtuu itti gaafatamummaan itti dhaga'amuu danda'u tura jira. Mana baankiitii hojjenna yoo ta'e, inshuraansiidhaa hojjenna yoo ta'e, warshaa tokko keessaa hojjenna yoo ta'e, waajjira mootummaaf miti mootummaadhaa hojjenna yoo ta'e, biizinesii mataa keenyaa hojjenna yoo ta'e itti gaafatamummaan nurra jira. Qabeenya dhaabbataan nurka jira yoo ta'e, qabeenya dhangala'u kaash nurka jira yoo ta'e, qabeenya garaagaraatu social assets isa jennu kan afaanii, kan aadaa, kan maalii kana ta'uu danda'a, kan sirnaa kun hundumtuu qabeenya itti gaafatamummaan akka nutti kennametti yaaduu danda'u nurra jira. Kana yoo gochuu dandeenye hojiidhaaf hin kakaana, kana yoo gochuu dandeenye jijjiiramaaf hin kakaana, kana yoo gochuu dandeenye mul'ata qabnu kaayyoof galma lafa ka'anne hundumaa galmaan keenya addunyaa kanarraa dabarraa jechaadha. Egaan gadi fageenyaaf dhimma kanarratti barachuudhaaf hubachuu barbaaddu yoo ta'e kitaaba dhaloota dinagdee humneessuu jedhu bakka inni jirutti barbaadaatii bitadhaa dubbifadhaa. Mari'am Marraagoon irratti waa xiqqoo akka hubatan abdiin qaba. Gara fuulduraattis dhimma birootiin immoo kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan waliin ga'uu hin dagatina. Qabsoon qabsoo dinagdeeti. Qabsoon qabsoo itti ifaanyee uummata dinagdee mataansaa gadi jedhe dargaggoota abdii dhaban dhaloota abdii dhabe kana abdiitti horree mataasaa ol kaafnuudha. Harka wal qabannee haa hojjennu, wala jajjabeessinu, wala gargaarru, wala namilee taanu bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isinii wajjin haa turu. Galatoomaa, horaa bulaa.